Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti aan Fayyisaa Iluuti qubee akkaadaamii irraati viidiyoo kana irratti qabadhe kan isiniif dhiyaadhe herreega kutaa kurnaffaa yuunitii lammaffaa polynomial functions kan jedhudha. Paartii lammaffaa kan irratti egaa operations on polynomial functions kan jedhu kan walitti ilaallutaa jechuudha. Egaa warreen YouTube channel keenya subscribe gootanii maatiin ta'anii subscribe gochuudhaatiin maatii ta'anii isiniin jedha akkasuma immoo like gochuudhaatiin akkasuma immoo share gochuudhaatiin hiriyoota keessan biraatiin ga'aan isiniin jedha. Akkasuma immoo fuula Telegram channel keenyaa fi akkasuma fuula Facebook page keenya irratti nu hordofuu yoo barbaadan jechuudha. @qubee akkaadaamii jettanii search gootan salphaatti argachuu dandeessu jechuudha. Toga video kana keessatti kan qabadhe isiniif dhiyaadhe irratti toon darbiini jalqaba irratti mee example one kana walitti ilaallu. Asirratti maal jedha? Identify whether the following functions are polynomials or not jedha. Polynomial function fi polynomial function kan taane akka nuti gargar baasnudha jechuudha kan nuti gaafatamne. Yeroo wanta kanaas ni kennamu absolute value wanta qabuuf jechuudha akkasuma immoo radical yookaan immoo square root wanta qabu yeroo isinii kennamutti maal gochuun isin irra jiraata sirriitti ilaaluun isin irra jiraata jalqaba irratti jechuudha. Jalqaba irratti fakkeenyaatiif fi square root of x square jechuun is equals to maal ba'a it is absolute value of x ba'a kana hundi keessan iyyuu beektu. Sababiin isaa maaliifidha? Fakkeenyaatiif x square radical of x square jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? X square the power of 1/2 jechuudha. Kana jechuun immoo karaa biraatiin akkatti barreessuu dandeenya. X the power of 1/2 the power of 2 jennee jechuudha. Asirratti amma 1/2 times 2 jennee barreessine is equals to maaliif x hin jennu jechuu dandeessu. Garuu asirratti kun lamaan 1/2 times 2 kuni waliin baay'atee tokko ta'uudhaatiif jechuudha. Jalqaba irratti maal ta'uu qaba? Functioning keenya keessaa kun maal ta'uu qaba? Defined ta'uu qaba. Functionichi immoo defined ta'uudhaatii fi x maal ta'uu qaba? It must be positive number ta'uu qaba jechuudha. Positive number ta'uu qaba. Sababiin isaa maalidha? Positive number qofatu square root jalaati ba'a waan ta'eef jechuudha. Sana booda x kana positive gochuudhaatii fi maal goona jechuudha? Iddoo kana absolute value keessa galchina jechuudha. Erga absolute value keessa galchine x kana 1/2 times 2 kun wal balleessuu danda'a jechuudha. So kana bifa kanaatiin akkasiin ilaaltanidha jechuudha. Inni kuni eenyuuf wajjin wal qixa miti? X faana wal qixa miti asirratti jechuudha. Isaan kana egaa erga akkasitti na hubattanii jechuudha gaamma. Mee example kana maa hojjennu? Identify whether the following are polynomial functions or not jedha asirratti. Asirratti maaltu nuu kenname jira? Square root of x square plus 1 the whole square jedha. Kana jechuun kun iddoo kanatti square qaba radical jala jira. Akkuma isa kana kun maal ba'a jechuudha iddoo kanatti is equals to the absolute value of x square plus 1 dha kan inni ba'u jechuudha iddoo kanatti. Absolute value of x square plus 1. Iddoo kanatti inni kuni absolute value keessa kan nuti galchine sababii maaliifidha? Inni kun negative ta'uun irra jiraatuudhaafidha miti kan nuti akkasitti galchine. Iddoo kanatti immoo laala x square plus 1 kan jedhu kun jechuudha. X square plus 1 kan jedhu kun yeroo kamiyyuu maal ta'uu danda'u? Negative ta'uu danda'u. For all values of x jechuudha. Doominiin keenya real number keessatti jechuudha. Sana booda inni kun yoomiyyuu taanaan negative ta'uu danda'u taanaan absolute value barreessuun nu barbaachisu. Kana maal jennee barreessuu dandeenya? X square plus 1 jennee barreessuu ni dandeenya jechuudha. Sana booda erga bifa kanaatiin barreeffamuu danda'e bifti kun immoo maal qabaateera amma? Formaatii polynomial function qabaateera. Iddoo kanatti jechuudha inni kun. Kanaafiyyuu himni kun maal ta'a jechuudha yookaan immoo functioning kun it is a polynomial function dha jechuudha iddoo kanatti. It is a polynomial function. Kanaafiyyuu gadi radical qabaate qofaadhaatii fi not a polynomial function jettanii bukkee darbuun irra jiraatu. Jalqaba irratti salphisuu qabdu jechuudha. Salphata yoo ta'e jechuudha. Kan biirra jiru kana immoo laala. Iddoo kanatti maal jedha? Radical of x square minus 1 the whole square jedha iddoo kanatti. Kana jechuun iddoo kanatti kana gaafa radical jalaatii baasnu jechuudha. Maal ta'a? It is absolute value of x square minus 1 ta'a iddoo kanatti jechuudha. Inni kuni qixxeeta x square minus 1 dha jechuun hin dandeenyu. Hin dandeenyu iddoo kanatti. Sababiin isaa maaliifidha? X square minus 1 kun yeroo hundaayyuu maal ba'a? Positive ba'a. Absolute value keessa jira taanaan jechuudha. Garuu iddoo kanatti x square minus 1 kun yeroo hunda positive hin ta'u. Fakkeenyaatiif yoo gatiin x keenya is equals to 0.2 ta'e jechuudha.
Sana booda x square minus 1 in keenya is equals to 0.2 the whole square minus 1 taati is equals negative 0.96 dha kan isheen taatu. Kanaafiyyuu iddoo kanatti isa absolute value wajjinitti maal hin taane wal qixa hin taane. Kanaafiyyuu iddoo kanatti kuni x square minus 1 dha jennee barreessuu hin dandeenyu jechuudha. Sababii kanaatiif inni kuni maal jechuudha? It is not a polynomial function dha jechuudha iddoo kanatti kun. Not a polynomial function. Ishii kana polynomial jedhaati barreeffama. Not a polynomial function. Sababii maal ta'eef sababa formatii polynomial function ittiin barreeffamuudhaatiin barreeffamuu gatii hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaatiif gaafa graph of polynomial function kaasnu ni ilaalla. Polynomial function graafiinsa maal ta'uu qaba? Sharp ta'uu hin qabu. Yookaan immoo corner irratti cornerii qabaachuun irra jiraata jechuudha. Continuous ta'ee deemuun irra jiraata. Polynomial function taataan. Graafii kana otoo kaasne jechuudha. It's a continuous line dha. Yookaan immoo continuous curve dha jechuudha inni kun. Inni kun garuu continuous curve hin ta'u. Oddoo wayii ta'eeti gaheeti maal qabaata? Corneriin wayii ni qabaata jechuudha. Kanaafiyyuu kuni polynomial function miti jechuudha. Gargar baasuun sin irra jiraata jechuudha. Simplify gootani. Iddoo kanatti inni kuni maal ta'a? It is absolute value of x square plus 5 the whole square taati isheen kun immoo jechuudha. Kun immoo qixxee ta'a maal ta'a? X square plus 5 the whole square ta'a jechuudha. As equals to kana gaafa square gootani x to the power of 4 plus 10x square plus 25 dha kan isheen taata. Akkasumatti fakkaata. Yaa kanadha jechuudha kan nuti arginu. Kanaafiyyuu kuni foormii eenyu qabaateera? Foormii polynomial function qabaateera. Kanaafiyyuu inni kun maal jechuudha? It is a polynomial function dha jechuudha. Polynomial function dha jechuudha kun. Polynomial function. Inni kan biraan iddoo kanatti kan ammoo tolaala jechuudha. 2x square plus 7 kan jedhu kuni 2x square plus 7 kan jedhu kun jechuudha. Absolute value keessa jira. Absolute value keessa kan jiru kana garuu bifa kamiitiin barreessuu dandeenya? 2x square plus 7 jennee barreessuu dandeenya. Sababii maaliitiif? 2x square plus 7 kun yeroo kamiyyuu taana maal ta'uu danda'u? Negatiiva ta'uu danda'u waan ta'eef jechuudha. Negatiiva ta'uu danda'u waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu inni kuni foormii eenyu qabaateera? Foormii polynomial function qabaateera. Sababii kanaatiif kuni maal ta'a jechuudha? It is a polynomial function ta'a jechuudha iddoo kanatti. It is a polynomial function. Kana bifa kanaatiin ilaaltu jechuudha. So degree fakkeenyaatiif kan isa kana degree isaa nutti mi'oonu jira. Degree isaa lamaadha. Constant term isaa nutti mi'oode tokko ta'a jechuudha. Inni kun polynomial function miti. Kun polynomial function dha. Degree isaa afuridha. Inni kun immoo degree isaa lamadha jechuudha. Polynomial function. Kanaafiyyuu bifa raadikaala gaafa isinii kennamu gargar baastanii ilaaluun isinirra jiraata jechuudha. Kana fakkaata. Okay. Inni kan biraan operations on polynomial function kan jedhu yookaan immoo qooyyaboota herreega polynomial function irratti jechuudha. Polynomial function walitti hidhuu, walirraati hir'isu, walitti baay'isu akkasuma walitti hiruu immoo haalaallu. Mee otoo isa ilaaliin jalqaba irratti fakkeenyaatiif algebraa warra ta'an yookaan immoo lakkoofsa warra ta'an gaafa walitti hidhaanu numerikaalii warra ta'an jechuu barbaadatan ifama. Fakkeenyaatiif 3 plus 4 yoo jenne qixxeetaa meeqa ta'a? 7 ta'a. Kuni maadha? Addition dha jechuudha. Inni kan biraan fakkeenyaatiif 3 minus 1 ta'uu jenne qixxeetaa meeqa ta'a? 2 ta'a. Kun immoo maadha? Subtraction dha jechuudha. Inni kan biraan 3 times 4 ta'uu jenne 3 times 4 ta'uu jenne qixxeetaa meeqa ta'a? 12 ta'a. Kun immoo multiplication dha jechuudha. Inni kan biraan 12 divided by 6 ta'uu jenne kun immoo qixxeetaa meeqa ta'a? 3 ta'a jechuudha. Inni kun immoo maadha? Division dha jechuudha. Akkuma isa kanaagaa polynomial function walitti hidhuu ni dandeenya, walirraati hir'isuu ni danda'ama, walitti baay'isuu ni danda'ama, walitti firuu ni danda'ama jechuudha. Maaloo polynomial function jechuudha. Isa gaa tokko tokkootiin ilaalu. Asirratti maal jira? To combine polynomial functions, the knowledge of commutative, associative, and distributive laws and like and unlike terms is very important. Why commutative property, associative property dhaa fi distributive law beekuun sin irra jiraata. Akkasuma immoo like term and unlike terms kan jedhu beekuun sin irra jiraata. Isaan kuni baay'ee barbaachisoodha jechuudha. Waa'ee like termiidhaa fi unlike term viidiyoo keenya paartii darbee irratti waliin ilaaluun keenya ni jedhatama. Asirrattis immoo xiqqoo sin yaadachiisa. Which of the following pairs contain like terms jedha asirratti. Like term kan qabatan isaan kam ilaala. Like term jechuun maal ta'e jechuu ta'e sin yaadachiisa. Like terms jechuun contain the same variable, factors and the same exponent jedha. Like term dha kan nuti jennu the same variable yookaan jijjiirama wal fakkaatu qabu,
faaktarii wal fakkaatu qabu akkasuma immoo ekspoonentii wal fakkaatu qabu jedha. So asirraati like termii warra ta'e wal gargar baasuudhaatii fi 2x yoo kanatti 2x kalarii sun jijjiire 2x and 5x jedha kanatti x variable isaanii ilaala kunis x dha kunis x dha lakkoofsa isaanii miti amma kan nuti asirratti wal fakkaachuu qaba jecha variable isaanii wal fakkaachuu qaba exponent isaanii wal fakkaachuu qaba. Iddoo kanatti ilaala kun x dha kunis x dha variable isaanii exponent isaa kunis tokkodha kunis tokkodha. Kanaafiyyuu kuni they are like termidha jechuudha iddoo kanatti. Like terms iddoo kanatti jechuudha. Like termidha. Biirra kan jiru kanas immoo ilaala. Variablein kun a dha kan isa kanaas a dha. The same variable qabu. Exponent isa kana lamadha kan isa kanaas lamadha. The same exponent qabu. Kanaatiifiyyuu kun maal jechuudha? This like termidha jechuudha iddoo kanatti. Like terms. Inni kan biraan siirra kan jiru immoo ilaala. X square dha kun immoo 2x cube dha. Variable maal qabu? Wal fakkaataa qabu. Lamaan isaanii x jechuudha. Exponent isaanii garuu maadha? Garaagaridha. Kanaatiifiyyuu they are unlike terms dha jechuudha isaan kun. Unlike terms. Kana immoo ilaallu. Kuni 3x square dha. Kun immoo 2y square dha. Exponent wal fakkaataa qabu. Garuu immoo variable isaanii maadha? Kun x dha. Kun immoo y dha. They have different variables. Kanaaf sababii kanaatiif inni kun maal ta'a jechuudha? They are unlike terms ta'uu jechuudha. Unlike terms. Irra kan jiru kan ammoo ilaala. 3 and y. Kuni lakkoofsadha. Kun immoo variable dha. Kanaaf kunis unlike termidha jechuudha. Unlike terms. F irra kan jiru maal ilaallu? X the power of 5 kun immoo 6x the power of 5. Variable wal fakkaatu qabu. Exponent isaaniis kun 5 dha kunis 5 dha. Kanaaf kun maal jechuudha? This like termidha jechuudha. Kanaaf a b dhaa fi F irra kan jedhani like termidha. C, D fi E irra kan jedhani immoo unlike termidha jechuudha. Sana booda isaan kana erga barree kaanii waa'ee like termii fi unlike termii sirriitti isiniin galle taanaan polynomial function walitti ida'uu kan irraatti hir'isu walitti baay'isu walitti irraatti hiruun hin danda'amu. Especially ida'uu fi hir'isuu irratti jechuudha. So isaan kana sirriitti hubachuun isinirra jiraata jechuudha. Okay. Addition of polynomial functions kan jedhutti gamma haa darbinu. Akkamitti polynomial functionii walitti idaanaa kan jedhu jechuudha. Asirratti maal jira? The sum of two polynomial functions f and g is written as f plus g dhaatiin barreeffamaadha. And is defined as f plus g of x is equals to f of x plus g of x. F plus g of x jechuun f of x dhaa fi g of x gaafa walitti idaanu jechuudha. For all real number x dha. Asirratti jechuudha. Real number x yookaan immoo asirratti doomeniin polynomial function maal jedhameera? It is a real number jedhameera. Kanaaf doomenii isaa irratti jechuudha asirratti salphaadhumatti. So asirratti maal jedha? The sum of two polynomial functions is found by adding the coefficients of like terms. Polynomial functionii ida'ama isaa argachuudhaatii fi maal goona? Termoota wal fakkaatan coefficient isaanii walitti ida'uudhaatiin argannaadha. Fakkeenyaatiif isinitti agarsiisu. F of x in keenya is equals to 3x square plus 4x itoo ta'e jechuudha. G of x in keenya immoo is equals to 3x the power of 3 plus 2x square plus 4x plus 1 itoo ta'e jechuudha. Amma asirratti f of x dhaatii fi g of x gaafa walitti idaanu jechuudha. Maal goona? Termoota wal fakkaatan coefficient isaanii walitti idaana. Kana jechuun asirratti kun 3x square dha. X square kana faana termii wal fakkaatu isa kamidha? 2x square dha miti. Isaan lamaanii walitti idaana jechuudha. Inni kan biraan as keessa x cube kan qabu jiru. Asirra immoo x cube kan qabu jira. Isaan immoo kophaatti barreeffannaa jechuudha. Jalqaba irratti 3x cube. Yeroo barreessitanii warra degree warra exponent gurguddaa qaban jalqaba irratti sana booda tartiibuma isaaniitiin itti fufaa deemtu jechuudha. Asirratti termiin kanatti ida'amuun jiru waan ta'eedhaaf f of x keessa akkuma jirutti barreeffannaa jechuudha. Sana booda kan itti aanu immoo x square waan ta'eedhaaf 3x square as keessa jira 2x square as keessa jira walitti ida'anaa jechuudha isaanii. Maal isaanii walitti ida'an? Coefficient isaanii 3 fi 2 walitti ida'anaa. That is plus 3 plus 2 gaafa jennu 5 taati jechuudha. 5x square taati jechuudha. Sana booda asirratti x kan qabu jira, asirrattis x kan qabu jira. 4x plus 4x that is 8x taati jechuudha. Plus asirratti
constant termiin jira asirratti immoo hin jiru. Kanaafiyyuu kan walitti ida'amu waan hin jirredhaatiif akkuma jirtu isa kana finne asitti barreeffannaa jechuudha. Then f of x plus g of x kan jennu kanadha jechuudha. F of x fi g of x kennu kennameera taanaan asirratti. Kana bifa kanaatiin ilaaluu dandeessu. Mee fakkeenyaatiin immoo ilaallu. Find the sum of polynomial functions f of x and g of x. F of x nuu kennameera asirratti, g of x nis nuu kennameera. Sana booda summation isaa akkantu barbaade jechuudha asirratti. Eerra kan jiru kana isiniif hojjedhu. Eerra kan jiru kana. Eerra kan jiru kana hojjechuudhaatii fi f of x plus g of x jenneeti argachuudhaatiif jechuudha kana f of x keenya barreeffanna, g of x keenya barreeffanna. F of x gaafa barreessinu that is 2x the power of 3 minus 3x square minus 2x plus 5 plus goone jechuudha. Isa kanas immoo akkuma jirutti barreeffannaa jechuudha. Ishee kana ammattuu kita okeewwan akkasittiin kanas immoo 5x the power of 4 minus plus 6x cube minus 7x square plus 4x plus 3 goone jechuudha. Sana booda maal goona akka nama isiniin jedhee tarmoota wal fakkaatan walitti finna. Tarmoota wal fakkaatan jechuudha. Asirratti x cube hin jira. As keessa immoo x cube hin jira. As keessa x the power of 4 hin jira. As keessa immoo hin jiru. Kanaafiyyuu exponentii warra gurguddaa irraati kaan ammoo isiniin jedheera. Yoo wanti walitti ida'amu hin jiru ta'e akkuma jirutti barreeffanna isa. Asirratti exponentiin guddaan afuridha waan ta'eedhaatiif as keessa jira, iddoo kana jira, as keessa immoo hin jiru. Isa akkuma jirutti barreeffanna. 5x the power of 4 jennee jechuudha. Sana booda plus gooneeti maal goona exponentii itti jiru barreessinaa jechuudha. 2x cubeidha, as keessatti x cube hin jira. Isaanii walitti ida'ana jechuudha. 2x cube plus 6x cube taati jechuudha iddoo kanatti. Plus jennaa jechuudha. Itti aansini x square hin jira as keessatti x square hin jira. Isaanii walitti ida'ana jechuudha. That is negative 3x square minus 7x square idha jechuudha. Kan akka jiru tanas fide, kanas immoo akka jiru tanas fide. Tarmoota wal fakkaatan walitti qabu, kan immoo walitti sassaabu jechuudha. Collecting like terms jedhu sana jechuudha. Then plus jenneeti amma immoo termii itti aane jiru jechuudha. Exponentiin x square itti aane jiru x dha miti. Kanaafiyyuu negative 2x inni iddoo kana jira, as immoo 4x jira. That is negative 2x plus 4x goona jechuudha. Sana booda constant termii warraa fi walitti ida'ana. 5 plus 3 kan jedhu kana jechuudha. 5 plus 3. Asirratti termiin hafu jiraachuun irra jiru. Chee gochuun sin irra jiraata. Qormaata fa'aa irra jirtooti. Ariifattanii fa'aa hojjechaa jirtooti. Tarii. Is equals to 5x to the power of 4 plus ishii kana gaafa walitti ida'anu 8x to the power of 3 ishii kana gaafa walitti ida'anu minus 10x square ishii kana gaafa walitti ida'anu plus 4x ishii kana gaafa walitti ida'anu plus 8 taati jechuudha. Kanaafiyyuu gaa f of x fi g of x gaafa walitti ida'anu 5x to the power of 4 plus 8x cube minus 10x square plus 4x plus 8 taati jechuudha. It is the summation of f of x and g of x dha jechuudha. Kan a kanarratti. Kan b irra jiru immoo isinitti agarsiisu. F of x plus g of x is equals to negative x to the power of 4 plus 2x cube minus 3x square minus 3x plus 2. Kuni f of x keenyadha. Akkuma jirutti hin barreesse ida'u. G of x akkasumatti jechuudha. 5 plus 7x minus 2x square minus x cube plus x to the power of 4 jechuudha. Sana booda is equals to maal goona amma akkuma amma tarmoota wal fakkaatan walitti sassaabnaa jechuudha. Tarmoota wal fakkaatan walitti sassaabnaa jechuudha. Then iddoo kana x to the power of 4 hin jira, asis x to the power of 4 hin jira. Tarmoota wal fakkaatanidha. Iddoo tokkotti wal sassaabna. That is negative x to the power of 4 plus x to the power of 4 goona jechuudha. Kanaafi kana walitti ida'aa. Saayinii isaanii yookaan immoo ida'uu kan hir'isuu isaanii fudhatanii ma dhufu jechuudha. Sana booda plus itti aanee kan jiru cubeidha. Cube yoo jiraate kan cube walitti sassaabna. Hin jiroote immoo kan x square walitti itti dabarra jechuudha. Kana jechuun 2x cube as jira, as immoo negative x cube jira. Isaanii walitti finnaa jechuudha. 2x cube minus x cube taate jechuudha. Plus yoo square jiraate itti dabarra, yoo ta'u baate immoo irra dabarra jechuudha. X square jira iddoo kana minus 3x square iddoo kanas square jira minus 2x square jirti jechuudha. Plus
Amma immoo kan x yoo jiraate itti dhufnaa jechuudha. Iddoo kanatti isheen kun minus 3x dha. Minus 3x iddoo kana immoo 7x hin jirti plus 7x. Ammas kan biraas immoo constant term yoo jiraatan immoo walitti daanaa jechuudha. Plus iddoo kana 2 plus 5 tafte jechuudha. 2 plus 5. Sana booda ishii kana maal goona walitti daanaa jechuudha. Iddoo kanatti kun negative x the power of 4 plus x the power of 4. Yeroo termii wal fakkaatu argannu maal goonan jedhe koefficientii isaanii walitti daanaan jedhe. Iddoo kanatti ilaala koefficientiin isa kana negative tokkodha kun immoo positive tokko. Maal wal godha 0 ta'a jechuudha. Sana booda iddoo kanatti immoo 2x cube minus x cube gaafa jennu that is x cube taafte jechuudha iddoo kanatti. Isheen kun negative 3x square minus 2x square gaafa jennu immoo minus 5x square taati jechuudha. Iddoo kanatti immoo plus negative 3x plus 7x gaafa jennu plus 4x taati jechuudha. Isheen kun immoo 2 plus 5 that is 7 taati jechuudha. Kuni f of x plus g of x keenyadha jechuudha. Kan b irra jiruutiif jechuudha. Kan b irra jiruutiif jechuudha. Kan b irra jiruutiif. Isa kana akkasitti dadaalee c irra kan jiru kana immoo ammas isinitti agarsiisu. C irra kan jiru kana f of x plus g of x gaafa hojjettan jechuudha. Dhuma irratti deebii isaa meeqa argattu ofii keessanitti ida'aati ilaala. Negative 7x the power of 5 minus x the power of 4 minus x cube plus 2x square plus 9x plus 1 dha kan nuti argannu jechuudha. Kan amma iddoo kanatti waan an kaasifan qaba. Asirratti ilaala c irra kan jiru kana digriin f of x meeqadha 5 dha. Digriin g of x meeqadha 5 dha. They have the same degree. Summationiin isaanis digriin isaa meeqa ta'e 5 ta'e kan isaanii faan wal qixxaate jechuudha. Common degree isaanii faan. Isa kana naa qabadha. Iddoo kanatti immoo ilaala b irra kan jiru kana. Kan f of x digriin isaa meeqadha 4 dha. Kan g of x meeqadha 4 dha. Summationiin isaanii yoo digriin isaa meeqa ta'e 3 ta'e. Kan isaaniitti gadi ta'e jechuudha iddoo kanatti immoo. Kanaaf iyyuu summationiin f of x fi g of x digriin isaa jechuudha. Yookaan kan g of x fi kan f of x wajjin wal qixxaachuu danda'a. Yookaan immoo kan lamaan isaaniitti gadi ta'uu danda'a. Yoo maal ta'e yoo digriin f of x fi g of x wal qixa ta'e. Yeroo kamidha kan inni kan isaaniitti gadi ta'u yoo leading termiin isaanii koefficientii wal fakkaatu qabaatanii garuu immoo opposite saayinii qabu yoo ta'e mallattoo garaa garaa qabu ta'e inni tokko negaatiif inni tokko immoo pozitiifa yoo ta'e jechuudha. Asirratti ilaala b irra kan jiru kana jechuudha. Kun negaatiifadha kun immoo pozitiifa tokko. Kanaaf iyyuu maal ta'e 0 wal taasisanii jechuudha asirratti. A irra kan jiru immoo ilaala f of x digriin isaa 3 dha kan isa kanaa immoo 4 dha. Digriin summation isaanii maal ta'e 4 ta'e. Digriin isaanii yoo garaa gara ta'e immoo jechuudha kan f of x fi g of x jechuudha. Digriin summation isaanii maal ta'a? Digrii isa guddaa ta'a. Kan isa guddaa jechuudha. Kan g of x kanaa ta'e jechuudha sababa kanaati. Kana bifa kanaatiin akkasin ilaaltan barbaada jechuudha. D irra kan jiru yoo siin barbaachise siin yoo jedhuudhaa fi f of x plus g of x kan jedhu kana irra walitti daanu jechuudha. Square root of 2x the power of 4 plus 2x cube minus 5x square plus x minus square root of 3 kan jedhu kanaa fi plus square root of 3 minus 3x minus x square plus 2x cube minus 2 times square root of 2x the power of 4 kan jedhu kana walitti da'u yoo barbaanne jechuudha. Amma maal goona termii wal fakkaatu wal sassaabuudha isiniin jedheera. Eessarraa immoo kaana digrii isa guddaadha yookaan immoo exponent isa guddaarraa kaana isiniin jedheera. Kanaaf iyyuu iddoo kanatti kun x cube x the power of 4 hin jira iddoo kanatti x the power of 4 hin jira. Ishee lamaanii walitti sassaabnaa. Square root of 2x the power of 4 minus 2 times square root of 2 x the power of 4. Inni kan biraan digrii salxaane exponent salxaane jiru walitti daanaa jechuudha. Plus asirratti x cube hin jira asis x cube hin jira. That is 2x cube plus 2x cube iddoo kanaa fi iddoo kana kan jiran jechuudha. Sana booda ammoo square yoo jiraate wal itti dabarraa jechuudha. Negative 5x square iddoo kana jira waan ta'eef jechuudha. As keessas immoo jira minus x square. Inni kan biraan x yoo jiraate immoo itti dabarraa jechuudha. Sana booda iddoo kana x hin jira. X iddoo kana immoo minus 3x tu jira jechuudha.
Sana booda constant term yoo jiraate itti dabarraa jechuudha. Sana booda iddoo kana negative root 3 jira. Plus iddoo kana maaltu jira? Positive root 3 jira jechuudha. Sana booda isaan kana walitti ida'ana jechuudha. Iddoo kanatti kuni root 2 x to the power of 4 minus 2 times root 2 x to the power of 4 idha. Asirratti koomanii maal qabu? Root 2 x to the power of 4 root 2 x to the power of 4 qabu. Kanaafiyyuu coefficient isaanii negative 2 dhaatii fi 1 walitti ida'ana jechuudha. So 1 minus 2 gaafa jennu negative 1 taati. That is negative root 2 x to the power of 4 tafa jechuudha. Plus 2x to the power of 3 plus 2x cube jechuuni karaa biraatiin maal jechuudha? 4x cube taate jechuudha. Plus negative 5x square minus 5x square gaafa jennu that is negative 6x square ta'a. Kanaafiyyuu negative 6x square. X minus 3x gaafa jennu minus 2x taate jechuudha. Negative root 3 plus root 3 gaafa jennu immoo maal ta'a? 0 taati. Kanaafiyyuu ida'amni f of x fi g of x keenya kana fakkaata jechuudha. Bifa kanaatiin hojjechuu dandeessu. Asirratti qormaata irratti yeroo baay'ee qormaata kilaasii keessatti ida'ii hir'isiisiniin jechuu danda'u. Garuu intiraansii irratti yoo ta'e observation isa iddoo kanatti ni kaasu kanatti dhufa yeroo baay'ee jechuudha. Yoo dhufe. Iddoo kanatti maal jira? If f of x and g of x have different degrees. F of x fi g of x in degree garaa garaa qabu yoo ta'e the degree of f of x plus g of x is the same as the degree of f of x or degree of g of x whichever has the highest degree. F of x fi g of x in degree garaa garaa qabu yoo ta'e degreein ida'ama isaanii yookaan immoo degreein f of x fi g of x gaafa walitti ida'anii jechuudha. Degreein isaa maal ta'a? Degree f of x yookaan immoo kan g of x ta'a. Garuu isaan lamaan keessatti kan eenyu ta'a? Kan isa guddaa ta'a jedha. Whichever has the highest degree. Degree isa guddaa kan qabu jechuudha. Yookaan immoo exponent isa guddaa. Akkuman iddoo kanatti isinii kaase jechuudha. Iddoo kanatti jechuudha. F of x ni degree isa 3dha. G of x immoo degree isa 4dha. Kan eenyu ta'a jechuudha? Degree f of x plus g of x kan g of x ta'a jechuudha. 4 ta'e iddoo kanatti. Akkuma kanaa jechuudha. Inni kan biraan if f of x and the g of x have the same degree wal fakkaatu qabu ta'e the degree of the sum may be lower or equal to the common degree. Degreein ida'ama isaanii jechuudha. Yookaan degree lamaan isaaniitti gadi ta'uu danda'a. Yookaan immoo degree lamaan isaanii wal qixaa danda'amte isa wajjiniitti wal qixaachuu danda'a jechuudha. Kana jechuun akkuma iddoo kanatti isinii kaasee fakkeenyaatiif f of x fi g of x keenya degree wal qixa qabu ture. Garuu ida'amni isaanii immoo degreein isaa meeqa ta'e? 3 ta'e kan isaan lamaan isaaniitti gadi ta'e jechuudha. Inni kun yeroo kamidha isiniin jedheera? Yerootti leading termiin isaanii coefficientii wal fakkaatu qabaatanii garuu opposite sign yeroo ta'an jechuudha. Akkasuma immoo degree isaanii lamaan isaaniitti wal qixa kan inni qabaatu immoo yeroo kamidha? The same degree qabaatanii garuu leading termiin isaanii sun jechuudha coefficientiin isaanii different number qabu jechuudha. Yookaan immoo garaa gara yoo ta'e jechuudha coefficientiin isaanii. Iddoo kanatti kun negative 2dha. Inni kun immoo negative 5 garaa garii jechuudha coefficientiin isaanii. Kanaaf yeroo sana degreein f of x fi plus g of x jechuudha. Degree eenyu wajjin wal qixaadha? Kan g of x fi f of x wajjiniitiin wal qixaadha jechuudha. Kana bifa kanaatiin akkasitti akkasiin hubattan barbaada. Inni kan biraan asirratti the sum of two polynomial function is always a polynomial function. Ida'amni polynomial lama yeroo kamiyyuu maala polynomial function dha kan inni kennu. Isa kana sirriitti hubachuu danda'uun isinirra jiraataa jechuudha. Okay. Inni kan biraan kan nuti walitti ilaallu subtraction of polynomial function kan jedhudha. Polynomial function walirraati hir'isuu isa jennu sana jechuudha. The difference of two polynomial functions f and g is written as f minus g and is defined as f minus g of x is equals to f of x minus g of x for all numbers x. Kunis akkuma ida'uu ta'eetu oddoo ida'uu jenne sana hir'isuu qofa galchuudha jechuudha. Mee fakkeenyaatiin haala. In each of the following find f of x minus g of x. Asirratti baay'ee isa kam irraati hir'isa akkasiniin jedhe sirriitti qalbeeffachuun sinirra jiraata. So eerra kan jiru kanaa wajjin. Eerra kan jiru. F of x
minus g of x dha kan nuti gaafatamne. Asirratti distributive law beekuun sinirra jiraata. Akkasumas termoota wal fakkaatanii waliin fakkaanni gargar baasuu danda'uun sinirra jiraata akkuma ida'uu keessatti. So f of x fi g of x kana walirraa hir'isuudhaatii fi jalqaba irratti f of x keenya akkuma jirutti barreessina, g of x keenyas akkuma jirutti barreessina jechuudha. Kana jechuun negative x cube minus 5x square plus 3x plus 12 minus g of x keenyas akkuma jirutti jechuudha. That is 9x cube minus x square minus 6x plus 3 kan jedhu jechuudha. Kana erga akkasitti barreeffannee booda maal goona amma braaketii irraati balleessina. Kana jechuun negative x cube minus 5x square plus 3x plus 12 goona. Kana immoo maayinasii kana maal goona irra raabsinaa jiru distributive la'uudhaati. Minus negative 1 jira miti iddoo kana keessa beekamu. Negative 1 times 9x cube jechuun negative 9x cube jechuudha. Kun immoo kanatti gaafa baay'atu positive x square jechuudha. Kun immoo kanatti gaafa baay'atu plus 6x jechuudha. Kun kanatti gaafa baay'atu minus 3 jechuudha. So erga akkasitti barreeffannee booda amma termoota wal fakkaatan immoo walitti sassaabuudha ammoo jechuudha. Eessarraa kaani exponent isa guddaa irraa kaane jechuudha. Kanaafiyyuu exponent inni guddaan meeqadha? Cube dha asirratti jechuudha. Kanaafiyyuu kan isaarraati kaana negative x cube iddoo kanas jira minus negative minus 9x cube goona jechuudha. Kan biraan soo jiraate ittuma daddaballaa hin jiru waan ta'eef kanumatti cufna jechuudha. Ida'uu jennaan. Sana booda exponent isa xaanee jiru. Sadii xaanee kan jiru lamadha. As negative 5x square jira. Iddoo kanuma x square jira. Isaan lamaan walitti daanaa jira. Minus 5x square plus x square. Kanuma lamaantu jira. Ixaanii immoo x square itti kanaa jiru x dha jechuudha. Kan isaanii finnaa jechuudha. 3x iddoo kana jira plus 6x iddoo kana kan jiru kana jechuudha. Sana booda immoo constant term itti finnaa jechuudha. Then 12 minus 3 jechuudha. Sana booda ishii kana gaafa irraa tirrisnu negative 10x cube isheen kun immoo minus 4x square isheen kun immoo plus 9x isheen kun immoo minus 9 taati jechuudha. Kuni f of x minus g of x keenya ta'a jechuudha salphaanumatti. Oh sorry iddoo kanatti kun plus 9x 9 taati jechuudha. Kana bifa kanaatiin erga hojjennee kaane biirra kan jiru kanammoo ofii keessaniitii hojjechuu dandeessu jechuudha. Salphaanumatti deebiinsaa meeqa dhufaa f of x minus g of x kan jedhu kanaatiif jechuudha. Deebiinsaa biirra kan jiru kuni negative 2/3x to the power of 4 plus 4x cube minus x square minus 2x plus 3 ta'a. No, minus 3. Isheen kun minus 3 dhufte. Ishii kana bifa kanaatiin yeroo hojjettan kana isin dhufuu qaba jechuudha. Deebiinsaa jechuudha. f of x minus g of x jechuudha. Asirrattis wanti isin akkasin hubattan barbaadu iddoo kanatti f of x fi g of x the same degree qabu. Iddoo kanattis immoo difference isaanii maal ta'e degree dhuma isaanii wajjinitti wal qixxaate. Asittis ilaalaa kunii fi kuni degree wal fakkaatu qabu. Gaafa duraatii hir'isnu ammas digriin isaanii maal ta'eera? Wal qixxuma ta'e. Kan isaanii faana. Amma ija ishii kan lamaan qofa argitaniidhaatii fi differensiin yookaan immoo yeroo f of x fi g of x walirraatii hir'isnu digriin isaa digrii lamaan isaanii wajjinitti wal qixxaadha jechuun dandeenya yoo digriin isaanii wal qixxaata lamatti jechuudhaaf jechuudha. Mee siirra kan jiru kana hojjetee isinitti agarsiisu. Akkamitti akka inni garaagarummaa uumu jechuudha. Siirra kan jiru. f of x minus g of x is equals to f of x keenya ni barreessina negative 5x to the power of 5 plus 3x to the power of 4 minus x cube plus 2x square plus 5x plus 1 minus 2 in my plus 4x minus 5x to the power of 5 minus 3x to the power of 4. Sana booda maal gochuudhaan jedhee braaketii irraati balleessuudha. Sana booda gaafa braaketii balleessinu negative 5x to the power of 5 plus 3x to the power of 5 minus x to the power of 3 plus 2x square plus 5x plus 1. Sana booda minus kana maal goona irra raabsinaa jira. Minus 2
minus 4x plus 5x to the power of 5 kun kanatti gaafa baay'atu jechuudha plus 3x to the power of 4 ta'a jechuudha. Is equals to maal goona amma exponent isa guddaa qabu irraati kaane jechuudha. Termoota wal fakkaatan walitti sassaabuu jalqabna jechuudha. Then iddoo kanatti kuni x cube qaba. No, x to the power of 5 hin jira. Asirrattis immoo x to the power of 5 hin jira. Kanaafiyyuu isaan lamaan walitti sassaabna jechuudha. Negative 5x to the power of 5 plus 5x to the power of 5 kan biraan jira hin jiru. Itti cufnaa jechuudha. Sana booda plus sana booda kan itti aane jiru. Kuni negative 3x to the power of 4 iddoo kanas immoo 3x to the power of 4 hin jira. Plus 3x to the power of 4. Sana booda ammas plus jenneeti dhiifama. Iddoo kanatti kun plusidha. Isheen kunis maal taate jechuudha? Positive taati. Positive. Sana booda plus ammoo maal goona jechuudha? Kan x cube yoo jiraate itti dabarraa jechuudha. Negative x cube asir keessa immoo x cube yoo jiraate hin barbaanna jechuudha. X cube iddoo kana jiru akkuma jirutti dhiisna jechuudha. Inni kan biraan x square. 2x square ni jira kan biraan jira hin jiru. Isa plus 2x square jennaa jechuudha akkuma jirutti. Sana booda x yoo jiraate immoo itti finnaa jechuudha. Kun as 5x hin jira kan biraan 4x hin jira. Isaan lamaaniin walitti daanaa jechuudha. 5x minus 4x taate jechuudha. Kan biraa constant term yoo jiraate immoo itti dabalaa jechuudha. Plus 1 minus 2 dha jechuudha constant term keenya immoo shikana lamaan. Sana booda iddoo kanatti kun lamaan maal ta'a? Negative 5x to the power of 5 plus 5x to the power of 5 gaafa jennu 0 taate jechuudha kun. Sana booda 3x to the power of 4 plus 3x to the power of 4 jechuun 6x to the power of 4 taati. Kuni kan waan itti daamuun jiru akkuma jirutti fudhanna. Negative x to the power of 3. Inni kan biraan kunis akkasumadha. 2x to the power of 2. Inni kan biraan iddoo kanatti 5x minus 4 gaafa jennu x taati. Inni kan biraan 1 minus 2 gaafa jennu immoo minus 1 taati jechuudha. Iddoo kanatti siirra kan jiru kun immoo kana ta'a jechuudha. 6x to the power of 4 minus x to the power of 3 plus 2x square plus x minus 1 ta'a jechuudha. Amma gaa asirratti immoo ilaala. Digriin kan f of x 5 dha kan g of x 5 dha iddoo kanatti jechuudha. Kun iddoo kanatti argitan. Garuu maal ta'eera digriin f of x minus g of x immoo 4 ta'e. Kanaafiyyuu saanaa gadi ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma ida'uu irratti ilaalle sana jechuudha. Inni kan biraan digrii inni tokko guddaa lamaan isaanii wal qixa miti yoo ta'e jechuudha. Yeroo walirraa hir'isnu kan isa guddaa ta'a jechuudha. Akkuma ida'uu keessatti ilaalle sana jechuudha. So observation jennee ammas immoo kan hir'isu irrattis immoo ilaallu. If f of x and g of x have different degrees. Digrii garaa garaa qabu yoo ta'e jechuudha. The degree of f of x minus g of x is the same as the degree of f of x or the degree of g of x whichever has the highest degree. F of x minus g of x digriin isaa kan eenyu wajjin wal fakkaata yookaan kan f of x yookaan immoo kan g of x. Garuu isaan lamaan keessatti kan eenyu wajjin wal fakkaata? Kan digrii isa guddaa qabu jechuudha. Akkuma ida'uu jechuudha. Property wal fakkaata qabu ida'uu faana jechuudha asirratti. Inni kan biraan if f of x and the g of x have the same degree. Degree wal fakkaatu qabu jechuudha. The degree of f of x minus g of x may be lower or equal to the degree of equal to the common degree. Degree isaa waliin qaban sana yookaan isaa gadi ta'uu danda'a yookaan immoo isa wajjin wal qixxee ta'uu danda'a. Digriin eenyu kan f of x minus g of x kanaa jechuudha. Isa kana bifa kanaatiin akkasiin ilaaltanan barbaada jechuudha. Okay. Inni kan biraan the difference of two polynomial functions is a polynomial. Always a polynomial function. Akkuma ida'uu jechuudha. So inni kun kana fakkaata jechuudha. Inni kan biraan multiplication of polynomial functions kan jedhamu walitti ilaallu. Akkuma lakkoofsa walitti baay'isnu jechuudha. Asirratti maal jira? The product of two polynomial functions f of x and g of x is written as f dot g and is defined as f times g of x is equals to f of x times g of x for what? For all real number x. Duwwaa isaa keessatti jechuudha. Mee kana fakkeenyaatiin ilaallu. Asirratti baay'isuu wayi polynomial lama gaafa walitti baay'isnu jechuudha. Dalga baay'isuu ni danda'ama, vertikaalii baay'isuu ni danda'ama. Mee asirratti lamaan isaa isinitti agarsiisu. Solution. F of x times g of x gaafa jennu yoo barbaanne
lamaan isaanii barreeffanne 2x plus 3 times 3x square minus 5x plus 6 goone jechuudha. Isa kana distributive law fayyadamne jechuudha. Irra raabsnee baay'isuun ni danda'ama. Kana jechuun 2x kana kanarra akka raabsa jechuudha. 2x into 3x square minus 5x plus 6 godhe jechuudha. Plus iddoo kanatti plus waan taateedhaatiif 3 into 3x square minus 5x plus 6 jedhe jechuudha. Sana booda kana gaafa irra raabsu 2x times 3x square jechuun that is 6x the power of 3. Sorry, the power of 3. Iddoo kanatti kan akkamitti wanti jenna koefficientiitti baay'isna jijjiiramaa moo jijjiiramaatti baay'isna. Kanaafiyyuu 2 3tti baay'isna 6 taati x immoo x squaretti baay'isna x cube ta'a jechuudha. Kana jechuun x times x squarein akkamittiin x cube ta'a yoo jettanii beeziin keenya wal fakkaataa yoo ta'e jedha. Seerri exponent jechuudha. Beezii sana tokko fudhanneeti exponent isaanii immoo kan power isaanii immoo maal goona walitti daanaa'edha. Kana jechuun 1 plus 2 goona jechuudha. Kana jechuun immoo x cube ta'a jechuudha. Bifa kanaatiin jechuudha. Sana booda 2x kana immoo finnee kanatti baay'isna jechuudha. Minus 2 times 5 gaafa jennu 10 taati x immoo x itti gaafa baay'attu x square taati jechuudha. Akkasuma immoo 2x times 6 gaafa jennu immoo meeqa taati? That is 12x taati jechuudha. Plus kanas akkasuma goona jechuudha. Kanaafiyyuu 9x square kan immoo kanatti negative 15x kan immoo kanatti plus 18 taati jechuudha. Sana booda tarmoota wal fakkaatan maal gochuudha? Walitti ida'uudha jechuudha miillan. Amma egaa ida'uu sirriitti nu galeera waan ta'eef nu rakkisu jechuudha kana booda. 6x cube plus kan biraa jira x cube as keessa hin jiru akkuma jirutti barreeffannaa jechuudha. 6x cube. Negative 10x square kan biraan jira x square kan qabu jira iddoo kana. Isaan lamaan walitti dhaana. Negative 10x square plus 9x square gaafa jennu minus x square taati jechuudha. Maaliifii koefficientii isaanii maal goona jedhee walitti dhaanaa inni irra. Kana jechuun immoo negative 10 plus 9 gaafa jennu negative 1 dhufa waan ta'eef. Inni kan biraan 12x jedha iddoo kanatti kana wajjin walitti dhaanaa jechuudha. Isheen immoo maal taati? Negative 3x taati jechuudha. Sana booda plus 18 taati jechuudha. Kuni product f of x fi g of x keenyadha jechuudha. Inni kan bira vertikaalii baay'isuun ni danda'ama isiniin jedheera. Kana jechuun isa baay'ee ta'e irra keessatti barreeffanna 3x square minus 5x plus 6 jennee jechuudha. Isa xiqqaa ta'e immoo isa tarmii xiqqoo qabu immoo jalatti barreeffanna jechuudha. Sana booda 2x plus 3. Asirratti baay'ee isa tarmii xiqqaa qabu jalatti isa tarmii guddaa qabu immoo irra keessatti barreessuun xiqqoo ishii nuu gabaabsa jechuudhaaf malee dirqama miti. Akka barbaadanitti hojjechuu dandeessu. Garuu isa kanatti xiqqoo ishii salphata isa jedhamuuf malee. So vertikaalii gaafa baay'isnu akkuma lakkoofsa baay'isuutti baay'isna jechuudha. 3 times 6 gaafa jennu 18 taati poozitiividha. 3 baay'isuu 5 taanii meeqa ta'a? Negaativa 15x taati jechuudha. 3 times 3x square gaafa jennu immoo poozitiif 9x square taati jechuudha. Sana booda 2x akkasumatti baay'isa. 2x times 6 gaafa jennu isheen meeqa taati? 12x taati. 2x times negative 5x gaafa jennu immoo kuni poozitiividha. Isheen immoo negative 10x square taati jechuudha. Sana booda 2x times 3x square gaafa jennu immoo 6x cube taati jechuudha. Sana booda ishee kana maal goona? Walitti daana. Gaafa walitti daanu 18 kun konstaantiidha akkuma jirutti gadi dhufa plus negative 15x plus 12x gaafa jennu immoo minus 3x taati. 9x square plus negative 10x square gaafa jennu immoo minus x square taati. Kun immoo akkuma jirutti gadi dhufa jechuudha. 6x cube. Amma galaala kunii fi kuni garaagarummaa hin qaban jechuudha. Vertikaali soo baay'isne bifa kanaatiin soo baay'isne rakkina hin qabu jechuudha. Meetirii lamaatiin baay'isuu ni dandeenya jechuudha. Okay, mi'aama immoo exercise 2.6 irra kan jiru moo walitti ilaallu? Ani A irra kan jiru qofan isinii hojjedha. A irra kan jiru f of x nu kennameera, g of x nu kennameera. Kan nuti gaafatamu f times g dha. F of x times g of x. Meetirii isa jalqabaatiin isiniif hojjedhu. Kana jechuun distributive law fayyadamna jechuudha. That is 3x plus 1 times 2x square plus 4x minus 5 kan jedhu jechuudha. Sana booda ishii kana maal goona? Kanarra raabsinaa jechuudha. That is 3x into 2x square plus 4x minus 5 kan jedhu. Sana booda plus 1 times
2x square plus 4x minus 5. Sana booda kanatti baay'isna jechuudha. 3x times 2x square gaafa jennu maal taati? 6x cube taati. By the way, hirnaas warra akkasii baay'istan sirriitti of eeggadhaa. Kan biraan immoo 3x times 4x gaafa jennu plus 12x taati. X square taati. 3x times negative 5 gaafa jennu immoo minus 15x taati jechuudha. 15x. Sana booda plus kan ammoo kanatti gaafa baay'isnu tokko lakkoofsa kamitti nu baay'isne isuma nuu kenna waan ta'eef 2x square plus 4x minus 5 taati jechuudha. Sana booda amma termoota wal fakkaatan walitti da'u termoota wal fakkaatan immoo walirraatii hir'isuu qofatu hafaa jechuudha. Sana booda 6x cubein kun akkuma jirutti jira. Kan termiin biraa waan hin jirredhaaf jechuudha. 12x square as jira. Asimoo 2x square jira. Isaan lamaanuu walitti daana. That is plus 14x square taate jechuudha. Inni kan biraan kan negative 15x plus 4x gaafa jennu negative 11x taate jechuudha. Sana booda kanaaf minus 5 qofa. Kanaafiyyuu productiin f of x fi g of x keenya kana ta'a jechuudha. Bifa salphaatiin akkasitti hojjechuu dandeessu. Inni kan biraan lammaffaarra kan jiru kana isiniif hojjedhu. Find let f of x this nuun jedheera. Find f of x times g of x nuun jedhe. F of x fi g of x gaafa walitti baay'atan akka ta'an akkanatti barbaannu gaafatamne jechuudha. So f of x times g of x gaafa barbaannu jechuudha. 3x the power of 4 plus 2x minus 4 times x square minus 2x cube. Kana baay'isuudhaatii fi ammas distributive la'uun waa fayyadamu. Sana booda kana fayyadamuudhaatii fi 3x the power of 4 kanan distribute godhaa jiru isaan kana. Isa kana kanarran distribute godhaa jiru. That is x square minus 2x cube. Sana booda immoo isheettaantu plus 2x into x cube x square minus 2x cube times ammas immoo negative 4 plus negative 4 times x square minus 2x cube jechuudha. Sana booda 3x the power of 4 times x square gaafa jedhu negataati 3x the power of asirratti by the way power isa walitti hin baay'isu walitti idaana malee jechuudha. Iddoo kanatti negataati 6 taate jechuudha. Sana booda 3x the power of 4 times negative 2x the power of 3 gaafa jennu immoo negataati negative 6x the power of 7 taate jechuudha. 3 plus 4 in 7 ta'an. Sana booda kanas immoo akkasuma goonaa jiru. Plus 2 times 2x times x square gaafa jennu 2x cube taate jechuudha. 2x times negative 2x cube jechuun immoo minus 4x the power of 4 taate jechuudha iddoo kanatti. X 1 plus 3 ta'a waan ta'eef. Sana booda kanas akkasuma goonaa jiru. Minus 4 times x square gaafa jennu minus 4x square taati. Minus 4 times minus 2x square gaafa jennu immoo positive 8x cube taate jechuudha. Sana booda orderii isaatiin maal gochuudha? Exponent orderii isaaniitiin barreessinaa jechuudha. Asirratti negative 6x the power of 7 hin jira. Negative 6x the power of 7 hin jira. Sana booda x the power of 6 hin jira kan biraan jiru. Plus 3x the power of 6. Kan itti aanu jiru meeqadha? 5 hin jiru 4tu jira. Negative 4x the power of 4. Minus 4x the power of 4. Inni kan biraan cube'itu jira. Iddoo kana cube'iin garuu lamatu jira. Isaan lamaanuu walitti da'uu qabnaa jechuudha. 2x cube plus 8x cube gaafa jennu that is 10x cube'idha jechuudha. Sana booda x square jira. Iddoo kana jechuudha. Minus 4x square. Kana ta'aa jechuudha. Deebiin keenya. Okay. Erga bifa kanaatiin argannee booda kuni A irra kan jirudha. B irra kan jiru immoo ilaala. Find the degree of f, g and f times g nuun jedhe. Asirratti the degree of f of x is what? Degreen f of x meeqadha? Iddoo kanatti afuridha. Maaliif inni guddaan exponent inni guddaan afuridha waan ta'eef. The degree of g of x immoo meeqadha? Is meeqadha kan isaa immoo sadiidha. Inni kan biraan the degree of f of x times g of x immoo meeqadha? Is 7dha inni guddaan jechuudha.
Kanaafuu degree kan F's kan G's kan F times G's barbaanneera jechuudha. Iddoo kanatti the degree of idaati barreeffadha iddoo kanatti. Okay, sirra kan jiru immoo ilaala. Is the degree of F times G equal to the sum of the degrees of F and G? Degrein F times G kuni ida'ama degree F dhaa fi degree G ti nuun jedhe. Mitiiri asirratti 3 ida'uu 4 meeqadha 7 ta'u. Kanaaf iddoo kanatti yes jennaa jechuudha deebiin keenya. Yesidha jechuudha sirriidha. Kanaafiyyuu gara fuulduraattis degrein F times G yeroo kamiyyuu maalidha? It is the sum of the degree of F of X and G of X dha. Yeroo kamiyyuu taana. Kana. Inni kan biraanii qormaata irratti fakkeenyaatiif akkasiin jechuu danda'a barsaan kilaasii keessatti. F's ni kenna, G's ni kenna, H's ni kenna. Sana booda F times G times H barbaadis ni jechuu danda'a. Qormaata irratti jechuudha. Barsiisaan kilaasii keessatti. Yeroo akkasii maal gootu jalqaba irratti F times G barbaaddu erga kana barbaaddanii kaatanii amma immoo H itti baay'istu jechuudha. Salphaadhumatti. So kan arga akkasitti ilaalle amma immoo exercise biraa immoo ilaallu. Exercise 2.7 irra kan jiru immoo vertical arrangement fayyadameetii yookaan immoo irraan gadee ida'uu fayyadameetii irraan gadee baay'isuu fayyadameetii walitti baay'isuu jechuu barbaadetudha jechuudha. So isaaniin gaafa hojjennu asirratti find the product of F of X and G of X using vertical arrangement dha. Kanarratti eerra kan jiru qofaan isinii hojjedha warra kaan ofii keessanitti hojjechuudha. Malee asirratti aan gunda isaa hojjedhe gatiin qabu. Shirgaa adii minaanis jira waan ta'eef jechuudha. Eerra kan jiru kuni F of X nu kennameera, G of X nu kennameera. Sana booda vertikaalii gaafa baay'isnu akkuma jalqaba sanirratti mee yoo danda'ame isa termii baay'ee qabu irra keessa termii xiqqoo qabu immoo jalatti yoo barreeffanneera nu salphataa isiniin jedheera. So 2x square minus 2x minus 1. Sana booda G of X immoo jalatti barreessinaa jechuudha. 3x plus 5 jennee jechuudha. Erga bifa kanaatiin barreeffannee booda walitti baay'isuudha jechuudha. Vertically 5 times negative 1 jechuun negative 5 taate jechuudha. 5 times negative 2x immoo meeqa taati? Negative 10x taati. 5 times 2x square immoo maal ta'a? 10x square taati jechuudha. Sana booda 3x times negative 1 gaafa jennu immoo meeqa taati? That is negative 3x taate jechuudha. 3x times negative 2x gaafa jennu immoo minus 6x square taate jechuudha. 3x times 2x square gaafa jennu immoo meeqa taati? That is positive 6x cube taate jechuudha. Maaliif exponentii walitti daana waan ta'eef jechuudha. Akkuma dura isinitti hime. Sana booda kana gaafa wanti jennu kana gaafa walitti daanu negative 5 akkuma jirutti gadi bu'a. Negative 10x minus 3x gaafa jennu immoo minus 13x taati. Positive 10x square minus 6x square gaafa jennu immoo maal taati? Positive 4x square taate jechuudha. Kun immoo akkuma jirutti jira jechuudha. 6x cube dha jechuudha iddoo kanatti. So F of X times G of X in keenya kana wajjiniitiin wal qixa ta'a jechuudha. Iddoo kanatti yoo barbaaddan F of X times G of X is equals to therefore jettan jechuudha. Iddoo kanatti kun therefore jechuudha. 6x cube plus 4x square minus 13x minus 5 jechuun ni dandeessu jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Sana booda B fi C irra kan jiru immoo ofii keessaniitti akkasiin hojjettan isin jajjabeessaa jechuudha. Inni kan biraan observation waan ta'e jira. Iddoo kanatti for any two non-zero polynomial functions non-zero ta'an lamaatiif jechuudha. F and G the degree of F times G is M plus N dha jedha. If the degree of F is M and the degree of G is N yoo ta'edha. Kana jechuun degreein F of X times G of X ida'ama degree F of X fi G of X jechuudha. Kana isa fakkeenya isaa ammaatiin ilaallu. Iddoo kanatti degreein F of X meeqadha? 2dha. Degreein G of X yoo meeqadha? 1dha. Gaafa walitti daanu meeqa ta'a? 1 da'uu 2 qixxeetaa 3dha. Degreein F of X times G of X jechuudha. Gaafa hojjennee finnu 3 ta'uun irra jiraata jechuudha. Kun iddoo kana 3 ta'eera.
Kanaafiyyuu sirriidha jechuudha. Inni kan biraan maadha? If either f and g is zero polynomial. Yookaan f'n yookaan immoo g'n zero polynomial yoo ta'e, then f times g becomes the zero polynomial and has no degree. Lamaan isaanii keessa tokkoonsa zero polynomial taanan yookaan immoo zero function taanan jechuudha. Productiin isaa maal ta'a? Zero function ta'a yookaan immoo zero polynomial ta'a. And it has no degree. Degree immoo hin qabu jechuudha. Inni kan biraan the product of two polynomial function is what? Is a polynomial function. Productiin polynomial functionii maadha? Polynomial function nu kenna. Akkuma kan hir'isu, akkuma kan ida'u jechuudha. Annaa qormaata irratti which one of the following is true siniin jedhe definition of polynomial property ta'an kana sin gaafachuu danda'a jechuudha. Gaaffii tokko taasisuu danda'a jechuudha. Definition of polynomial functionii waa'ee productii, waa'ee subtractionii fi waa'ee division akkasuma immoo waa'ee subtraction gaaffii tokko godhee baasuu danda'a. Qormaata fakkeenyaaf kan biraan kun 16 akkasitti beeknatti fakkaata. Okay. Inni kan biraan kan nuti walitti ilaallu division of polynomial functions kan jedhudha. Polynomial function akkamitti walitti hiruun ni danda'ama. Fakkeenyaatiif 75 hiruu 5 otoo nuun jedhee akkamitti irraan gadi hiruu dandeenya miti vertical jechuudha. Vertical arrange goone. Kana jechuun 75 divided by 5 gochuudhaatii fi wanta akkasii baay'ee barreeffannaa miti jalqabaadha jechuudha. Simple akkasii. Sana booda iddoo kanatti maal barreessina? Dividend keenya barreessina. Dividend. Iddoo kanatti immoo maal barreessina? Divisor keenya barreessina. Yookaan immoo divisor keenya barreessina jechuudha. Sana booda iddoo kanatti shaanidha jechuudha iddoo kanatti. Asirratti maaltu barraa adeema? Quotient keenya yookaan immoo ga'eetu barraa adeema iddoo kanatti jechuudha. Quotient. Sana booda gaamma 75 kana shaaniitiif gaafa irraa adeemnu jechuudha. Jalqaba irratti maal goona? Asitti qoonna miti. Tarmii tokkotti mana tokko qoodannaa jechuudha. Mana isa guddaa. Kana jechuun torba erga qoonni booda torbi kun shaaniitiif hirama yoo ta'e hin irra yoo hin hiramu ta'e immoo itti daballaa jechuudha. Kana jechuun torba kun shaanii gadidha moo shaanii olidha isa dura haallaa jechuudha. Sana booda torba kun shaanii olidha hin hirama jechuudha. Torba shaaniitiif gaafa jirru meeqa ga'a? Tokko ga'a. Tokko ga'eetu wanta ta'e immoo lafatti hafte jechuudha. Ishee haftu sana argachuudhaatiif maal goona? 5 baay'isuu tokko jenneeti finnee jalatti barreeffanna. Tarmiisa ammaa jalatti jechuudha. Sana booda walirraati hir'isnaa jechuudha. Torba hir'isu 5 meeqa taati? 2 taati. 5 immoo akkuma jirutti gadi buutii jechuudha. Sana booda 25 hiruu 5 gaafa jennu meeqa ta'a? 5 ta'a. Iddoo kanatti qooduun nurra tureera. Garuu maal 2 5 gadi dha waan ta'eef qooduun nu barbaachisu jechuudha. Kanaafiyyuu itti daballaa jechuudha tarmii tokko 25 ta'a. 25 immoo shaaniitiif ni hirama. Kanaafiyyuu hin hirraa jechuudha. 25 hiruu 5 5 taati jechuudha. 5 baay'isuu 5 meeqa ta'a? 25 taati. Sana booda kanas walirraati hir'isna jechuudha. Meeqa ta'a kun 0 ta'a. Sana booda reminderiin keenya gaafa inni 0 ta'u bifa kanaatiin maal ta'a jechuudha? Hin dhaabannaa jechuudha. Ishii kanaatiin maal jenna? Remainder jennaan jechuudha ishii kanaatiin. Remainder. Kanaatiin maal jenneera? Quotient kanaatiinoo dividend inni kunoo divisoriidhaan jechuudha. Kana. Akkuma isa kanaatti hirraga polynomial functionis. Maal jedha? It is possible to divide one polynomial by another using a long division process jedha. Inni kun long division jedhamti kan jedha. Kanaafuu long division process fayyadamni polynomial function tokko polynomial function biraatiif hiruun ni danda'ama. Asirratti maal jedha? When you are asked to divide one polynomial function by another, stop the division when you get a quotient and the remainder that are polynomial functions and the degree of the remainder polynomial is less than the degree of the divisor polynomial jedha. Kan nuti hiruu dhaamnu jechuudha. Yeroo digriin remainder iddoo kanatti arganne sanaa jechuudha. Polynomial function keessatti yeroo inni digrii divisorii kanaatti gadi yeroo ta'u maal goona? Ni dhaamna jechuudha iddoo sanatti. Sana booda isa iddoo kanatti hafe sanaatiin remainder jennaani. Inni kun quotient keenyadha. Inni kun immoo divisor keenya ta'a jechuudha. Mee fakkeenyaatiin isin maal ilaallu? Iddoo kanatti maal jira? The division or quotient of two polynomial functions f and g is written as f divided by g and is defined as f divided by g of x is equals to f of x divided by g of x for all real number x
and jedha madda kanatti kun exception qaba division keessatti jira. G of x maal ta'uu hin qabu 0 ta'uun irra hin jiraatu. Yookaan immoo 0 polynomial function ta'uun irra hin jiraatu. Sababiin isaa maaliifidha? Division by 0 maal ta'a? Undefined dha waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu function inni jala jiru suni maal ta'uun irra yookaan immoo divisoriin keenya maal ta'uu hin qabu 0 polynomial ta'uu hin qabu jechuudha. Dividending keenya 0 polynomial ta'e waan barbaadu ta'e hin geessu. Polynomial function qofa ta'uu malee. Garuu inni jala maal ta'uu hin qabu 0 polynomial function ta'uun irra hin jiraatu. Okay, mee fakkeenyaatiin ilaallu. Iddoo kanatti maal jedha? Find f of x divided by g of x where f of x is equals to 4x cube plus 4x square minus x plus 4 and g of x is equals to 2x minus 1 jedha asirratti. Asirratti gaafa polynomial function hirru jechuudha akkuma amma kanatti barreeffanna. Akkamitti barreessina? Akkamitti barreeffanna? Jalqaba irratti simboolii kana kaafanna. Iddoo kanatti maal barreessina? Dividend barreessina. Kana jechuun 4x cube plus 4x square minus x plus 4 barreessina. Sana booda iddoo kanatti maal barreessina? Divisory keenya barreessina. That is 2x minus 1 dha jechuudha. Iddoo kanatti isa irra keessa jiru yookaan immoo f of x keenya barreessina jechuudha. Iddoo kanatti immoo akka divisoriitti isa jalaa kana barreessina jechuudha. G of x jechuun asirratti divisory dha. Kun immoo dividend ta'a. Asirratti immoo maal barreeffachaa deemna? Quotient keenya barreeffachaa deemna. Asirratti immoo haftee keenya barreeffachaa deemna jechuudha. Okay. Yeroo polynomial function hirru jechuudha. Termii isa jalqabaa kana baay'ee polynomial function gaafa barreessinu dividend keenya jalqaba in descending order gochuu qabna. Exponent inni guddaan jalqaba irra ooluu qaba, inni xiqqaan immoo dhuma irra ooluu qaba. Akka kanaatti jechuudha. Kun tartiiba isaa eeggatee barreeffameera. Sana booda 4x cube kana yookaan immoo termii ishee jalqabaa kana qofa termii isa jalqabaa kana qofaatiif irra. Kana jechuun 4x cube divided by 2x itiif irra jechuudha. Kana jechuun akkas jechuu akka wayiiti. 4x cube divided by 2x jechuudha. Coefficient dhaatiin salphisna. Power immoo no exponent variable immoo variable dhaatiin salphisna. Kana jechuun 4 divided by 2 jechuun maal jira? 2 ta'u. Sana booda x cube jechuun x times x square jechuu dandeenya. Divided by x x kun x kana balleessu. Kana jechuun x square ta'u 2x square ta'e jechuudha. Salphaadhumatti jechuudha. Kanaaf iyyuu 4x cube kana 2x dhaatiif gaafa jirru meeqa taate jechuudha? 2x square taati jechuudha. Erga akkas ta'eeti 2x kana eenyutti baay'isna amma? Quotient keenyaatiin baay'isna jechuudha. Quotient keenya kana divisory keenyaatiin baay'isna jechuudha. Isa amma arganne kana divisory keenyaatiin baay'isneetu asirratti finnee barreessina. Sana booda 2x square times 2x gaafa jennu meeqa taati? 4x cube taati. Sana booda negative 1 times 2x square goona jechuudha. That is minus 2x square taati jechuudha. Gaafa hirru laala iddoo kanatti termii isa jalqabaa qofaatiif hirra. Gaafa baay'isnu garuu divisory hundumaa isaa quotient isa amma arganneetiin baay'isna jechuudha. Sana booda maal goona? Ishee kana walirraatii hir'isna. Akkasitti jechuudha. Kana mallattoo isarra keessaa kana kanarraatii hir'isna jechuudha. No isa jalaa kana kanarraatii hir'isna. Sana booda 4x cube minus 4x cube jechuun maal jechuudha? 0 ta'u hin badaa jechuudha. Sana booda iddoo kanatti immoo kun 4x square iddoo kana minus gochaa irra ta'e minus times minus gaafa jennu positive ta'a. 4x square plus 2x square gaafa jennu 6x square taate jechuudha. Sana booda kan biraan jira x as jira as keessa hin jiru akkuma jirutti gadi dhufaa jechuudha. Minus x plus 4 ta'a jechuudha. Sana booda sila maal jennee ture iddoo kanatti? When you are asked to divide one polynomial function by one another, stop the division process when you get a quotient and the remainder that are polynomial function. And the degree of the remainder polynomial is less than the degree of the divisor polynomial. Degree remainder keenya degree divisor keenya gadi ta'eera taanaan naamnaa jechuudha. Isa chee gochaa deemuun dirqama keenyadha. Kanaaf iddoo kanatti ilaala. Degreen kun amma akka remainder-ittidha. Digriin kanaa meeqadha? 2dha. Kan kanaa meeqadha? 1dha. Kanaaf iyyuu kan isa kana guddaadha waan ta'eef ammayyuu hiruun keenya itti fufaa jechuudha. Kana booda 6x square divided by 2x gaafa jennu maal ta'a? Plus 3x dha kan nuti argannu. Amma asirratti maal goona?
divizorii keenya kana ammas quotient ishee ammaa qofaatiin baay'isna malee quotient guutummaa isaatiin miti ishee ammaa qofaatiin. Kana jechuun 2x times 3x goona jechuudha. That is 6x square. Ammoo negative 1 times 3x goona jechuudha. Minus 3x taate jechuudha iddoo kanatti. Sana booda ammas kanas irraati hir'isna jechuudha. Okay, gaafa hir'isnu 6x square minus 6x square gaafa 0 taati. Minus x iddoo kanatti immoo minus times negative 3x gaafa positive 3x taati. Gaafa walitti daanu meeqa taati? Positive 2x taati plus 4 ta'a jechuudha. Ammas maal goona? Isa kanaa fi isa kana digirii isaanii compare goona. Yoo digiriin inni kun qixxeessa yookaan immoo caalaa yoo ta'e ammas hin irraa jechuudha. Ammas irratti kun 2x dha kunis 2x dha. Digiriin isaanii the same dha. Hiruu dandeenya jechuudha ammayyu. Kanaaf 2x divided by 2x gaafa jennu meeqa positive 1 gaa. Sana booda kanammoo kanatti baay'isna. 2x times 1 gaafa jennu that is 2x 1 times negative 1 gaafa jennu immoo minus 1. Sana booda hin hir'isna jechuudha. 2x minus 2x gaafa 0 dha. 4 minus of minus 1 gaafa jennu immoo maal ta'a? Positive 5 ta'a jechuudha. Amma galaala digiriin polynomial function isa kanaa jechuudha. 5 kan ta'e kun jechuudha. Digiriin isaa meeqadha? 0 dha. Kan isa kanaa meeqadha? 1 dha. Kanaafiyyuu degree of the remainder keenya kan eenyuti gadi ta'eera? Kan divisorii keenyaatti gadi ta'eera. Kanaafiyyuu itti fufuu hin dandeenyu jechuudha kanaaf booda. Kanaafiyyuu asirratti maal jechuu dandeenya jechuudha? Inni kuni remainder keenyadha. Remainder keenyadha jechuudha. Inni kuni maadhanneerra? Divisorii dhaanneerra durumayyuu. Inni kun maal isin jedheera? Dividend keenyadha isin jedheera. Dividend. Inni kun immoo maadha? Quotient keenyadha. Quotient keenya jechuudha. Kanaafiyyuu bifa kanaatiin long division function polynomial function tokko polynomial function tokkootiif hirraa jechuudha. Hirraa jechuudha. Okay. Asirratti egaa therefore jettanii jechuudha barbaadanii when dividing 4x cube plus 4x square minus x plus 4 divided by 2x minus 1 the quotient is 2x cube 2x square plus 3x plus 1 and the remainder is 5 jettanii deebisuu dandeessu jechuudha. Okay. Inni kan biraan gaaffii exercise kitaaba keessan irraati kan fudhatame in each of the following find the quotient and the remainder r of x when f of x is divided by g of x nuun jedhe. Asirratti f of x kuni g of x dhaatiin gaafa hiramu quotient jechuun maal nuun jedhedha? q of x dha. Remainder jechuun immoo r of x dha nuun jedha. Isaaniin barbaadi nuun jedha. Kanaafiyyuu eerra kan jiru kana gaafa barbaannu jalqaba irratti simpooliidhuma sana kaafannaa jechuudha ammas bifuma kanaati. Sana booda asirratti isa hiramu sana barbaanna barreessina asitti immoo isa hiruu sana barreessina. Iddoo kanatti inni hiramu suni f of x dha. That is x cube plus 4x square plus x plus 1 kan jedhu kana jechuudha. Iddoo kanatti immoo x plus 2 barreessina jechuudha. X plus 2. Then kana kanaatiif hiruudhaatiif gama maal goona? X cube kana x dhaatiif hirra jechuudha. X cube divided by x gaafa jennu that is x square taati. Sana booda maal goona? Kana kanaatiin baay'isna. X square times x cube taati 2 times x square immoo 2x square taati. Sana booda ishee kana bifa kanaatiin hir'isna. Sana booda x cube minus x cube gaafa jennu 0 taati. 4x square minus 2x square gaafa jennu immoo 2x square taati jechuudha. Sana booda warri jiru akkuma jirutti gadi bu'aa jechuudha. Warri hafe plus x plus 1. Amma maal goona? Digiriin kan isa kanaati ol ta'uusaa check goona jechuudha. Kun digiriin isaa lamadha, kun immoo tokkodha. Kanaafiyyuu irra hin caalaa waan ta'eef hin hirraa jechuudha ammas. 2x square divided by x gaafa jennu egaa that is 2x gaa. Sana booda 2x times x gaafa goonu that is 2x square 2 times 2x gaafa jennu immoo 2x taate jechuudha. Sana booda ishee kana walirraati hir'isna jechuudha. Gaafa hir'isnu 2x square minus 2x square gaafa 0 dha. X minus 2x immoo negatiivii negative x taati plus 1. Sana booda ammas digiriin isa kana kan isa kana gadi yoo ta'e ni ilaalla jechuudha. Garuu ammas irratti maadha wal qixaadha. Kanaafiyyuu ammas hiruu dandeenya. Sana booda negative x divided by x gaafa jennu minus 1 gaa. X times negative 1 gaafa jennu that is negative x 2 times negative 1 gaafa jennu immoo minus 2 taati jechuudha. Sana booda ishee kanas irraati hir'isna jechuudha. Sana booda negative x minus of minus x jechuun 0 dha. 1 minus of minus 2 jechuun immoo 3 taati jechuudha.
Sana booda gaamma asirratti quotientiin keenya jechuudha asirratti quotientiin keenya q of x dha as equals to isarra keessa jiru kana jechuudha. That is x square plus 2x minus 1 jechuudha. Akkasuma immoo remainderiin keenya immoo jechuudha r of x is equals to 3 taati jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Okay. Inni kan biraa in each of the following find the quotient q of x and the remainder r of x and q of x fi r of x yookaan quotient and remainder barbaadii nuun jedhe sana booda immoo akkamitti barreessinu nuun jedhe bifa kanaatiin barreessinu nuun jedhe asirratti jechuudha. Bifa kanaatiin akkamitti barreessinu barbaade. F of x over g of x is equals to q of x plus r of x over divided by g of x. Kana division theorem keessatti ni ilaalla. Garuu kuni otoo walitti daame f of x over g of x wajjin wal qixxaadha waan ta'eef. Mee irra kan jiru kana ilaallu. Asirratti f of x g of x dhaatiif irra waan ta'eef jalqaba long division dhaatiin irraa jechuudha. Kana jechuun x cube plus 3x square plus 6x plus 5 kan jedhu kana ni irraa jechuudha. Then asitti immoo divisorii keenya barreessina jechuudha. Divisoriin keenya immoo g of x dhaan jedha. That is x square plus x plus 2 dha jechuudha. Plus 2. Sana booda x cube kana x square dhaatiif irra that is x ga'a x times x square x cube ta'a x times x square taati 2 times x immoo 2x taati jechuudha. Sana booda ishii kana walirraa hir'isuudha jechuudha. X cube minus x cube 0 taati 3x square minus x square immoo 2x square taati 6x minus 2x immoo 4x taati plus 5 immoo akkuma jirutti gadi buufnaa jechuudha. Sana booda amma digriin isaanii akan wal caalu ilaallaa jechuudha. So asirratti digriin isaanii wal qixxaadha waan ta'eef kan remainder keenyaaf kan divisor keenya amma hiruu dandeenya. Kanaafuu 2x square divided by x square gaafa jennu meeqa 2 ga'a. Sana booda maal goona x square times 2 goona jechuudha. Sana booda 2x square x times 2 immoo 2x. Sana booda 2 times 2 immoo 4 taati jechuudha iddoo kanatti. Sana booda kanas ni hirraa jechuudha. 2x square minus 2x square gaafa 0 dha. Negative 4x minus 2x gaafa jennu minus 6x taati 5 minus 4 gaafa jennu immoo meeqa taati jechuudha minus 1 taati jechuudha. No plus 1 dhiifama. Amma iddoo kanatti kan remainder keenya jechuudha digriin isaa tokkodha. Kan divisor keenya immoo digriin isaa lamadha. Kanaafiyyuu hiruu hin dandeenyu jechuudha. Ni dhaabarnaa jechuudha. Sana booda gaamma quotientiin keenya yookaan q of x keenya is equals to meeqa jechuudha x plus 2 dha. Akkasuma immoo remainder keenya yookaan r of x keenya immoo is equals to meeqa jechuudha negative 6x plus 1 dha jechuudha. Plus 1 dha jechuudha. Oh sorry. Iddoo kanatti kuni 6x minus 2x gaafa jennu iddoo kanatti kun positive dha. So positive 4x minus 2x gaafa jennu that is positive no negative positive 2x taati iddoo kanatti. Sorry. Kanaafuu remainder keenya positive 2x plus 1 dha jechuudha. Kanaafuu iddoo kanatti kuni positive 2x taati jechuudha. Positive 2x plus 1 dhiifama. So erga bifa kanaatiin barreeffannee kaan jechuudha. Amma bifa kamiitiin barreessinu jedhe f of x over g of x is equals to q of x plus r of x over g of x dhaatiin barreessinu jedhe. Kana jechuun x cube f of x keenya barreessina jechuudha. X cube x square plus 6x plus 5 divided by x square plus x plus 2 is equals to maal ta'a jechuudha amma x plus 2 q of x barreessina jechuudha jalqaba plus r of x irra keessatti barreessina that is 2x plus 1 divided by g of x immoo jalatti barreessina jechuudha that is x square plus x plus 2 kan jedhu jechuudha. Sana booda kuni otoo walitti daane isa kana wajjiniitiin wal qixxaadha jechuudha. Okay. Kana bifa kanaatiin yoo ilaalle jechuudha. Siirra kan jiru immoo ofii keessaniitii hojjedha. An deebisaa wanti barreesse jalqaba irratti isa kana maal gochuu qabdu tartiibaatiin barreessuun isinirra jiraata. Gaafa hirtan jechuudha. Kanaafuu 2x square plus 5x the power of 4 plus minus 5x cube plus 8x square plus 1 divided by 2x cube minus x square plus 1 in kuni qixxeeta quotientiin keenya meeqa ga'a x square plus 3x
minus 1 plus remainder keenya immoo 6x square minus 3x plus 2 divided by divisor keenya immoo meeqadha 2x square 2x cube minus x square plus 1 ta'a. Sirra kan jiru kanamu bifa kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Egaa viidiyoo kana irratti qabadheen kan isin fidadhe kana fakkaata ture jechuudha. Viidiyoo keenya paartii itti aanu irratti immoo paartii sadaffaa theorems on polynomials kan jedhu polynomial division theorem, remainder theorem akkasuma immoo factor theorem kan jedhanii kan walitiin ilaallu ta'a jechuudha. Hagasittuu egaa nagaa naaf ta'an isin jedha nagaatti.